ورحمة الله وبركاته. jirtu daawwattoonni simaaftuu baga jiraattan jechaa guyyaa har'aa kan akkamitti PC kennaa fi silkii akkamitti walirratti akka hiinuu fi akkamitti walirraa akka hiinu isin qabadhee dhufee jira. PC kennaa fi silkii walii hidhuuf akkasuma walirraa hiikuuf Wi-Fi jiraatuun dirqama. Wi-Fi iddoo Wi-Fi dhaqxanii irratti connect gootanii piinii walitti galchitanii jiraatin piinii itti galchitanii kompiitarri gariin eksternaalii malee isin hin dalagu humna alaa Wi-Fi kan jedhamu jechuudha. Eksternaalii san qabaatu isin barbaachisa. HP fa'aa baay'ina waan akkasii san qaba. Eksternaalii waan akka fileeshii xiqqishoo ETC san fudhattanii isii itti gootanii jennaan ofumaan isinii dalaga hotspootii silkii irratti yoo bantan. Yoo Wi-Fi guddicha ta'e ammoo rakkoo hin qabu wanni isin seensa. Erga Wi-Fi irratti add gootanii jettanii iddoo sarchii kanarratti dhuftanii foon linkii itti akkanatti jirti yoo jiraatin illee foon jettanii barreessitan. Foon jettanii erga barreessitanii akkasitti isinii dhufa irra gadhootanii keessa akkana isin seensise. Amma wal qunnamee waan tureef saniif get start bichaa jedha. Erga gattuu hiixani. Erga akkasii gattuu hiixanii jettanii silkii keessan gara dhaqxanii erga gara silkii dhaqxanii immoo gubbaa irraan linkii to Windows ta'etu jirti. Akkasii gad dhiibdanii keessa gasseenta. Keessa gasseentanii yeroo ittaan sign in isiniin jedha. Yeroo kana barbaadan ishaaraa kaasuudhaan sign godhuu dandeettanii. Yoo ishaaraan kaasne immoo kallattii gara wanti isin geessa jechuudha. Inni akkanatti isin baasu ka haarawaa kun haala kanaan isin baasa. Android jedhee gara kaaniin ammoo iPhone jedhee akkasitti isin baasa jechuudha. Ergasii amma Android kanarra gattuqanna. Yeroo akkana gattuqattanii jettan amma ishaaraa isin baasuuf awwala garuu akkaawuntii keessan itti galchuu qabdan. Kiyya akkaawuntii waan wal qunnameef nama dhibu jechuudha. Ergasii akkanatti ishaaraa silkiin irraa kaafattanii achi booda continue jettanii silkiidhaan koodiin ammoo asirratti isinii dhufa. Asirra kan isinii dhufu kana CFYXRE tajettu sana silkii keessan irra naqxan. Eegatti naqxanii next gootanii continue jettanii jecha isin achirra barreessite akkanan bifnetti itti naqxan. Kophee takka irraa dagadha. X achiin booda akkasitti ergatti galchitanii jettanii daqiiqaa 3 eegi jedhaa jira. Awwala waan banameef ta'uu danda'a. Amma silkii irratti ammoo send jettanii send koodii erga jettanii koodiin akkaawuntii keessan bootaa inni itti baname san irra isinii dhufa Gmail keessan irratti. Yoo ka silkii irraa awwala achirra bantanii jiraattan silkii irra isinii dhufa. Yoo kompiitara irra jiraate kompiitaruma irra isinii dhufa jechuudha. Erga koodii keessan kan isinii dhufe itti galchitanii jettanii haala kanaan isiniif banna. Ni naqamee waan inni godhu. Connecting jedhaa jira. Asii fudhatee jira. Akkas fudhatee jira. Dangootanii achiin booda keessa itti gasseentan amma banuu bichaadha. Windoon keessanii fi silkii walirra banamee jira. Waan silkii keessa jiru asirratti kompiitara irra ilaaluu dandeettanii jechuudha. Irra gattoina geetis jennaani iskiipii meettanii kun abdiis nootii 20 irra galtee jirti jechuudha silkiin.
irraa hiikuu yoo barbaanne illee kompiitara irraa hiikuu barbaanne gubbamaan gaddeessine akkas irraa hiikuu dandeenya. Keessa seenuun amma on ta'ee jira of gootanii akkasitti daalachata jechuu yeroo irraa bu'ee jire keessa seentanii irraa hiikuu dandeettan jechuudha. Akkaawuntii keessa kan seentanii aawutu godhullee dandeettan guututti sayin aawut jettanii akkasitti keessaa baasuullee dandeettanii haala kanaan isin silkii fi kompiitara adda addaan hiikuu dandeettanii